Injenne diina gad. Namni tokko baatii isinirraa yoo arge jee malee haadila islaama kan amaniin hin jedhu. Namni tokko baatii argee jedhan. Nama achi nam tokko jedhaniifi. Nama san arguun shartii hin qabu. Nama tokko jedhaniifi. Namichuma baatii arge san ijaan arguun shartii hin qabu. Abaachaa. Arge jedhee oduun isaa yoo nu bira geesse sagaleen isaa yoo sagalee namticha baatii argee jedhee dhagee nu jaa'izi hadiisa kun bakkaatu. Fakkeenyaaf amma namni lallabe kun eenyu? Gaafsamu. Eenyu siriira keessa lallabamee mi'oon. Nama lallabe san gaafsan amma nama sagaleen isaa likkii sa'aatii afurii deemtutu lallabee jira. Sagaleen isaa likkii sa'a afurii ichi dheera. Kanattu bakka baatiin argamtee soomanaa je. Namicha kana namni marri hin garre sagalee dhaga'e malee. Nullee nama baatii argee sagalee dhagee. Sagalee dhageenyani bakka maashaallah. Egaa namtichi sun sagalee isaatiin gartee baatii arki jedhee argaan isaa nuuf galu. Namtichi sun qofti nama yoo nuti gartanii shahaadaa qabaate jechuun ni jirti. Yoo gartee shahaadaa qabaate jechuun ni jirti. Taangaa namni gurguddaan ulamaan itti maxxansaa dubbii. Amma nu akka duraan itti dhageenye Rabbi Ibrahim kana lallabe. Maal lallabe? Namni lallabe kun wajjii aweekasii mootu wal gaafatan baatiin baatee jedhanii wal gaafatan. Eenyu lallabee nama akkamii jedhanii gaafatan jedhan shaalii yaaduma isaanii nama akkamii jennaan namuma dur lallabu rakkee warruma ebaluutii jedhanii gurma keessanii dhageessanii yoo san taate gaariidha. Laala amma gurraan dhaga'anii bakka amma nama tokko fakkeenyaaf amma yoo isin imaama gartanii masjiida magaalaa kanaa yoo isin gartee inni lallabe warri sagalee dhaga'elleen bakka falas. Imaamaa meeqaa kuuseebbisu. Wanni sibiila keessa Abaacha jechuun baramaan fakkeenya asii fudhate. Yoo namni biraa gartanii baatii arge jedhee lallabe. Namtichi sun shahaadaa yoo jedhe bakka baatii arguusaa sanirratti nama shahaadaa jedhe ta'e taanaaniin nuuf ta'an jaa'iz. Wanni nu dhorku nu daanga isin jiru jechuudha. Argaa iyyateenyaa qofarratti wanni nu beeksisu. Argaa jilaalee kun amma wanti iyyuu nabiyyoota yoo inni malee argaa wanni isaanii irraa ministeera manan malee amma noo biyyi wayii dura argine akka akkasii jalatti bullee namni wanti jedhu kan wayii argine wanni akkanaallee jiraa duuba danda'a. Nama diini nasihaadha. Diinaan nasihaadha. Makarfoon nama diin keessatti nasihaadha amma. Maali da'awaa nama gartanii manaa ka'ee dhufuu hin dandeenye manatti da'awaa dhagaya. Kheyrii masjiidaa dubbatamaa jirtu manatti dhagaya. Azaana duraan hin dhageenye achitti dhagaya. Kan masjiida dhufu dhufee kan dhufnilleen salaan nagee jechuu yaadatee salaata. Addiin nasihatu nasihama diiniif kun amma. Nama nasihaa kun nasihaa. Yoo heger immoo wanni kun waan biraa dabalatan yoo jedhan way dabalamoo hin kannatu jedhan hin dabalame ammoo hin dabalame gama kaaniin hin kannate gama kaaniin hin dabalame addiinu an nasiha liman lillahi wa lirasuuli wal kitaabi bakka akkasumatti achi deema kun waliyaanbatil muslimiin garuu anafi isaanii bal'inaan haasa'u. Haa ta'u garuu. Laggi. Hin quufne. Hin quufsine isaa. Haa ta'u. Gortii tokko jedhatu mana duraanii. Maali jedhu gosti kun haa ta'uudha jedhee. Ammoo. Garuu rabbi na uffatu guyyaan qiyyaama kun guyyaa guddaadha. Guyyaa jaba. Amma xumuruu isaati garte.